yoo shaggaas hojjenne walumatti yoo fonees hojjenne walumatti. Kanaaf jennaan ijoollee keenya please ijoollee social media irratti skin care gurguran kan hirraan bitina hin beekan ofii isaaniitiin ifu. Mee ingredients skin care skin routine gurgurtu kan keessa jiru natti fooyyatteen hin beekan. Talabaadha hin beeyna mana madaamii tokko baatanii kan mana madaamii biraa hojjechuu ta'e yoo lubbuu keessan irratti balaa geessa kan ta'e yoo ta'e dhuguma ba'a. Lubbuu keessan galaafadhas hin jedhu. Either yoo namtichi kun damooza keessa sin dhawwate gadi baatoo poolisitti dawwala balbala hiitirraa oduu fagaatiin. Kana achi garuu nuti warri mana keessa teenyetu jechuudha. Yoo ala gadi baanu yoo fala gaarii fannu argitan kuni gabii keenya hin beeytan. Tarii gabiin keenya gaarii ta'uu danda'a. Tabii waan isin seefii gootan san nu seefii gochuu baachuu dandeenya. Kanaafuu please obboleewwan koo akkamitti wal gorfan namni fardi tokko yoo bishaan dhoobate karaa bishaanii geessanii akka dhuguuf jechuudha. Kana caalaa gan baxabatanii dhugan hin obaasan. Kanaaf jennaan sammuun keenya akka itti fayyadamnuuf malee akka rifeensa nu qabee taa'uu fi moti kan mataan keenya kan nurra taa'e kan morma keenya irra taa'e. Walaa gorfannu naqaa nugaa bakka bara ayyaantu noo duutu namni biraammoo maaliif duute maal rakkatte maal ture rakkinni ishii maal ture wallaalummaan ishii jennee irraa baruu qabna. Galatoomaa dhiifama naa godha wantan intanaa jedheef. Nammo dhiira biyya kanaa namayna ijoollee maaloo dhugaa rabbiin sin jedha. Dhiirri biyya kanaa si jammar kashlabbee unkaan sinii fi mootii ofiifuu naman taanidha. Asitti nama boolloo 500 qoffaru abbaan manaa si taamu isarratti immoo kan dubartiin 30-20 taatanii walitti galtan. Siif immoo kan si cinaa jirtuuf abbaa manaa si taamu jaan kun. Mee dhugaa rabbi ani yeroo tokko na gaddisiisa beekta jireenyumti ijoollee keessumayyuu ijoollee keenya. Maaliif kan ijoollee keenya jedhe beektan jarri biltiidha. Jarri akka itti dhiirarraa nyaatan malee hin nyaataman baay'een isaanii jechuudha. Kan keenya garuu teechisanii dubartiin amma biyya Arabaatitti jechuudha. Baay'een isaanii dhiiraaf qarshii nyaattu laattu. Ijoollee eenyutti ijoollee Oromooti. Ijoollee dubartii keenyadha. Keessumatti iyyuu ijoollee mana madaamii keessa hojjettaniitu jechuudha. Sinin mararu arrabsoon ifatamuun mana madaamii san keessa ta'aniitu jechuudha. Nama biraatiif qarshii erguun ilaa dubartii yoo baratte yoo beekte yoo qabaatte filattee teeru si fileeti mooti. Filatteetu jechuudha. Tamnaa wayyaa kunnatti dheerataa kunnatti gabaabbataa lakki kun beekumsa hin qabu lakki kun nama astiraadara hin danda'u akka abbaa manatti provaayidarii ta'uu hin danda'u jettee filattee teerumta. Garuu kun yoo maal goote har'a yoo mentally, physically, emotionally keessa irratti hojjette. Hundi keenyayyuu umrii kanatti heerumuu hiriyaa qabaachuun nutti bareedata. Garuu har'a kana yoo darbine boru filannee teerumu. Boru filannee hiriyaa godhanna. Onyumtu kee mataa keenya irra sin dhaabadha sinuun hin jedhu boru jechuudha. Kanaaf jennaan ilaa dhiira akka jawwisaa horii tiksummaa keessaa ba'eetu biyya Arabaa dhufe kana jechuudha. Jiran ijoolleen social media kanarratti akka dabalabalu jedhee maqaa isaanii ta'uun barbaanne ammarreen kan maqaan isaanii hin baane kan ta'aniitu jechuudha. Dubartii 3-4 hunkuraa ta'u qarshii isaanii irraa fuudha 50 guyyaatti jechuudha. Qamisiin sii fida, shaarbiin sii fida, shaashiin sii fida jechaa ta'u 50 lama irraa fuudhanii ta'u jiraatanii jiran. Ijoolleen keenya ammarreen gowwaadha. Yoo makka naqqaanuun beeku malee. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baay'ee sattanii maashaallah tokko yaada wayiin qabaanne obboleettii keenya waasa gaafachuun barbaadaani maalleessan jireetti ata budaa bidhamte budaa biin jira
Okay, maal keessa hojjettaa tabura mana hakiima maal jette sideen gada sida kaan ture. Yaa ani farmaasiidha. Okay. Akka farmaasii hojjettutti fakkeenyaaf namni kuni yoo akkamuu ta'u fakkeenyaaf hin dhukkubsata akka beeynutti biyya alaa kanatti dhukkubsata seera biyya kanaa beeyta yaa'u akkuma waliin beeynutti nam tokko gaafa dhaqee dhukkubsatee mana yaalaa galuu inni dhaqe sunis koppii paaspoortii ta'us paaspoortiin si maalummaan isaa beekameeti kanii mana hakimii kana galuu inni lammaffaan immoo namni inni geesse kunis lakkoofsi isaan qabatamaa eenyuun yoo ta'u kan naqee achi geessee baheessa ta'u mucammaa luuteedhamee haasa'amaaru kana akkamitti yaani warra sanarraa ila ka'eeti dhimmuma geessee achitti mucaa kana nuu jedhe inni lammaffaan immoo mucaan kun karaa mana daldalaa waan argamnidha abbaa itti dawwalee warra kanatti himedha sigalee asirratti lakkoofsi nama kana eenyuun haa ta'u biyya kanatti hin fudhatama moo fudhatama maalummaan isaan beekama moo beekama. Okay, yaada gaarii kaastee ilaa namni tokko inkaan reeffa namaa miti. Iskiriinii ilma namaa miti. Uffadha jawwisaa bulkuun ilaa kunoolaa wallaahi tiktokii ko guguu dhufeera dafa kompilinki godha dafa gara isaa gurratee dhufeera. Aduma tokkicha namni dabalatee ituu laalaa jiru dhibba ture namni 37 eessaa dhufe akka norseen hin beekwan. Bareechaa kompilinki taaptaa godha afaa keessan itti fufaa. Wadaa warra jala ati ishee obboleetti itti jedhitti fufaa. Inni nama tokko TikTokii gubda malee kaayyoo keenya nu harkatti hin gubda sumaan beekadhu. Dhiisaa bowwaa tokko maa kan biraa banan taabiifti abshiri kalli walli. Yoo ati qileen seenini ilmi namaa tokko yoo dhukkubsatee mana yaalaa seenu tokkoffaani diiteelii maalummaa nama sanii jechuudha mana yaalaa wajjin seenuu qaba. Fakkeenyaaf paaspoortiin ishii yookiin immoo ispoonsarri ishii kun hunduu diiteelii siistamii keessa jira. Sigalee? Okay. Yaadan si gaafadhee fan qabaa beektaa yeroo baay'ee wanti nu burjaajofnu wamantaan iddoo manni keenya burjaajaa beektaa wal hubachaa deemu wal hubachiisaa deemuudha yaani nam tokko utuu waa'ee seera kanaan barin eenyutu kana godhe jechuun qabu nam tokko gaafa mana haakimee galee eenyummaa isaa baramee zeegaan isaa baramee galee inni galche sunis yoo mana haakimee deemte marrajaa siif kenna nama bakka bu'ee dhaqe sanaaf kennama hamma sana xiyyeeffannee qabuu qabna ammas isa darbees akkanatti dhabaarra nama meeqaas keessatti mee. Yaa kanaaf jennaan namni tokko yoo dhukkubsatee mana yaalaa seenu namtichi kuni eenyu akka itti gaafatamaa ta'e fakkeenyaaf intalti kuni osoo mana yaalaa kana keessa dhukkubsattee seente yoo ta'e osoo dadhabdee eenyutti bilbilamee akka eenyu akka itti gaafatamaa ta'e yoo mana arabaa ta'e namticha oonarii jechuudha kan ispoonsarshiidhaaf ta'e diiteeliin namtichaa achi keessa jira siistama keessa jira. Intalti kun duute taanaan itti dawwalamee intalti kee duutee jirti kootu fudhadhu jedhamee itti bilbilama.